Ayyee kanaaf isinii sirnatu sin gabroomse sirnatu sin dogoggorse ni barattu ni fooyyoftu foon keessanirraa dhimma hin qabnu yakki isin nurratti dalagdani sinirratti haa dhaabbatu nuti deebinee yakka fakkaataa sin dalagdan sinirratti hin dalagnu siniin jechuutti jira. Kanaaf harka kennadhaa kan siniin jenne yoo sin qabe aarii guddaa sinirraa qaba. Hadhaa guddaatu keessa jira waan ta'eef nu bira yoo keessan garuu rakkoon tokko iyyuu hin jiru. Kunoo akkuma amma teessan kanaa jechuudha. Hanga dandeessan dhukaastaniitu kaayyoo keessanii baga dhukaastani rakkoo hin qabu. Yeroo garuu ilaallatee haalli garatti deemu hubatee namni of hin oolchine sun wallaalli irraa dhumaa isa sanaa. Of oolcha harka kennadhaa hin dhukaasiinaa. Warri dhuftan warri dhufuu dide garuu birmannaan dhufeefis hin jiru hin oolles gamnaa jechuun sirna hunda keenya iyyuu gabroomsee jiru sirna nu gabroomsee barnoota nu dhorkatee hojii nu dhorkatee immoo hojii waraanaa immoo nu hubane waraanatti nu naqe sana siniin achitti sin naqe sana isa sana buqqisuutu waan kana fura malee isiniin asitti kumaatamaanu ajjeesuun waan tokko iyyuu Oromoof bu'aan qabu sanas hin jijjiiru. Kanaaf harka kennattan lolichi itti fufa obboloonni keessan kaanis jiru wareegamiinaa wareegamni keessa wareegama miti duuti keessan iyyuu du'a keessaa du'a sareetii awwaalcha dhabdan miti asitti reeffa meeqa argitan miti magaala keessatti uummati reeffallee awwaaluu dide humnaan awwaalaa jedhe. Maaliif reeffi achi keessa yoo ture rakkoo inni uumutu jira fayyaa irratti rakkoo inni uumutu jira. Sadarkaa sanatti mootummaallee immoo mootummaa kee hankooti jettee ati tiksitullee sin oolchine kana birmannaallee sin ergine kana duuti ati duutuufi hin jiru saba keef du'i. Qawwee saba sana garagalchiiti sirna si cunqursetti garagalchiiti qawween suni qawwee sabaa haa ta'u siniin jechuutti jira. Kanaaf turtii nu waliin turtan sintu murteeffata. Ofitti jabeessuus laaffisuus harka keessan jira. Sintu harkaa qaba sana. Kanaafiyyoo hanga bakka sii kenninu maatii keetti si deebisa tokko kee jechuudha. Maatii kee bira turtii as jiru ofirraa laaffisa. Waa hundumaanuu akka gaafatamtetti akka qaceelfamtetti qajeeliitii yeroo as turtii keellee gabaabsi. Walubanna akkaataa kanaa waliin turraa hiriyoota keessaniif waan dhaamtan yoo jiraate namni dhaamuufi feetan yoo jiraate lolli kun itti fufee deemu kana keessatti immoo mootummaa otoo hin dandeenye kana keessatti du'a saree akka hin duune waan dhaamtanii fi dhaamaa fi yoo fedhii qabaattan dirqama hin qabdan fedha keessaniin jechuudha. Tole galatuma. Eenyuti maqaan kee? Duraan dursee maqaan koo Saajiloo Naanaa Ismaa'eel Mahammad Nuurin jedhama. Maqaan koo Saajin Olaanaa Ismaa'eel Mahammad Nuurin jedhama. Dhalataa kanan ta'e qacarrii kanatti yookaan gara dhaaba kanaatti dhaabbata kanaatti kan itti gale bara 1998 jechuudha. Kanaaf 998 akka lakkoofsa biyya keenyaatti jechuudha. Kanarraa kaasee yeroo sanatti dhiibbaan amma kana gamaaf gamanaa jiraachuu baatu umurii sanatti waan adda ta'e hin beeknu. Erga gallee booddee jechuudha kan siyaasa barreessu. Ana maka kootti erga barree hundaa kanallee barree walumaa galatti waa'ee waboo nama hin beekneef himuu barbaade mal waa'ee waboo ga'umsa waboo viidiyoo kanarraa ilaaluudha jechuudha. Kana laaltee mirkaneeffachuun humna addaa poolisii Oromiyaa kan poolisii Oromiyaa kan raayyaa ittisa biyyaa dhalataa Oromoo taatee utuu beektuu gara saba keetti galagalti yoo jiraatte. Kanaaf walumaa galatti wanti jechuu barbaadu maayini rakkinni itti nama galchaa namni gara kanatti hin dhufne jireenya maatii
jireenya isaa mo'achuudhaaf jedhee dhufa. Gaafas dhufu siyaasa barachuudha namni keenya. Anarraa kaase. As keessatti immoo akka paartii ODP isa duraas ta'e PP ammaas dabalatee kan wayyaanee duraatis isa ammaa kana PP ammaa dabalatee nutu rakkina itti ooluuf dhufe malee gatii tokko namni isiniif qabu hin jiru. Warras jirtanis warri carraa viidiyoo kanaatiin nu hordofuu dandeessan jechuudha. Kanaaf walumaa galatti dhiiga keenyaan, lafee keenyaan, lubbuu keenyaan teessuma of jalatti eeggachuu irraa kanaaf argineerra jechuudha. Bakka ilmaan haadha hiyyeessaa itti coranii, itti funaananii, ittiin dararan godhameera jechuudha. Walumaa galatti. Kanaaf hubannoo qabaanne yeroo qabnutti hubannoo qabaanne arginu malee hin amannu isa jedheen turreera. Ana mahan koo kana. Keessa keenyas wanti jiru hin jira jechuudha. Erga dhuftees hojjechuu baattee mana keessatti dararaan walumaa waliin godinaan ejjennoo hojjetti qabdu irratti hinaafuudhaan wantoota adda addaatiin kan itti wala cuucaa mana hacuuccaa isa tokkoffaa jechuudha. Yeroo humna addaa jedhamee amma dhufe kana wanti addaa kan nutti dhufe yeroo itti wal hacuucanii fi nama gandaaf ollaan wal funaanan jechuudha. Kanan bahe. Akkasumas sadarkaadhaan amma qajeelcha koomishinii humna addaatti leenjisuudha baqa. Nama lakkaa'ee amma na gadi yaase ga'umsi kunoo argin. Leenjisnees argin. Leenjifamnees argin. Kanaaf maatii hiyyeessa walitti funaanuudhaan qaawwaa rakkoo fayyadamuudhaan teessuma of jalatti eeggachuun jala muree namni kamiyyuu dubbachuu danda'a. Namni kamiyyuu. Kanaaf rakkoon akka keenyatti nuun fudhannu erga kana hubanneeti maa dursinee waboon deeggarin kan sammuu nu gochuu. Ati maqaa keenya naan jette Saajin Olaanaa Ismaa'il. Saajin rukutamtee qabamte miti. Eeyyee. Mee madaan kee. Rukutamtee qabamtus harka kennattee eenyus yaale. Waraana waboo hoogganaa yeroo sana jiru qajeelfama darbee fi deeggarsa walii godhame walumaa galatti miseensarraa kaasee amma hooggansa olaanaatti galatan dubbadhee fi tokko gochuudha. Kanaaf akkan rukutameen miseensi kun agartee dandeenya. Garuu ergaan boojame booda kan waraanni waboo akkasittiin naa hodhisiise talaallii gahaa argadhee guyyaa 3 buleetanni akkasitti yaala argadhee jechuudha. Eessa jirtaa kollee kan namni hin beeku. Kanaaf abdii tokko irraan qabu. Kanaaf erga dhuftanii hoo qabaan sinii taasifame. Erga dhufnee bishaan miidiyaa duraan darbeerraas viidiyoo laalurraas wanta dirqisiifamanii akka itti dubbatan nutti himuu jechuudha. Asuma yeroo ergaa cimaa tokko dabarsuu barbaade. Dirqisiifameen dubbadha. Isaan argeef qabatamaan waan naaf ta'e qofa. Utuu waa miidhaa tokko yookaan hanqina bishaanii, hanqina nyaataa nama nyaanne lakkaa'ee nama yaadatee nama nyaachisa jechuudha. Anumti kun dirqama haasofsiisu isa jedhuun beekaa jechuudha. Amma garuu qabatamaan arge hin dogoggorina. Carraa viidiyoo kana ilaaluu kan argatte waraanni humna addaa ammas irra deebii of yaade. Carraa argatteen waboo deeggare. Fayyaa ta'e. Galatooma. Kan bira namni madaa'ee as keessa jiru kan biraa eenyu? Kan madaa dhiqaa ture nama. Ati eessa rukutamte abbo? Mataa si baqaqseen. Hodhamee. Mee? Ka jedhame.
oolteetta haya maal jettati Ani wanna jechuu barbaadu waraanni eenyu maqaan kee ani Ministeera Bashannaa fi Naggaa kan jedhamu. Konstaabila Shannaa fi marsaa kam leenjiteeti Masa amma kubbeen tokkoffaa. 31ffaa ayyee eessatti leenjite bulaa hangam leenjitan Nuyi marsaa sadii galle marsaan jalqabaa ji'a afurii naannoo torbee lamaati. Kan ji'a afurii ta'eera. Marsaa lama torbee tokko seenatti marsaa sadii seenne. Naaf oolchisen. ayyee waraana bilisummaa Oromoo biratti dhuftee akkasittiin madaan keessi suphamee as jiraachuu yookaan immoo osoo hin qabamne ta'ee jechuu gidduu mee garaagarummaa jiru warra kaaniif ibsuu hin teetta Amma gaa duraanii waraana yooboo jedhanii akkasitti viidiyoo lallaasifnu wanta dirqiin isaan dubbisan itti fakkaata yookaan immoo waraanuma kana uffata jijjiiranii siviilii dhaabanii waan haasoo itti fakkaata. Garuu amma ifaa bilisatti hin arga. Waraanni yooboo garuu yoo nama qaban hin jedhanii nama qalaa sagal simura sagal sijjeesa jedhan. Garuu waraana akkasii nagargara gaafa qabamnee fi jalqaba irraa qabamnee hin kaane nu nyaachisanii baasanii dura ammoo isa rukutamte maal taatanii nu wallaanii geessanii. dhalataa eessaati dhalataa eessaati Ani dhalataa shawaa kaffaltaa aanaa qarsaa maallimaa. qarsaa maallimaatti deebitee galuu hin feetaa yoo si galchine Gosin nagalchitan. maatii keetti si deebisnaa jechuudha kanaaf maatiin kee viidiyoo kana laaluu maal ittiin jette Ani yoo isin ajajii malee hojii kana hojii mootummaa kana gonkumaa hin fedhu. hojii mootummaa ammaa Galuu fedha garuu galuu hin feeta taanaan si galchina maatii keetiin nan dhufaa jechuudha. nan Haya. Waa jechuu feeta kootu. Hin qorreeta ammayyuu miilli ibboo. Sagalee kee. Saajin Jawaar Umar jedhama. Kan jirru Darargee Bahaa kaya mul'ata. Saajin Jawaar Umar jedhama. Kan inni irraa dhufe iddoo Darargee Bahaa aanaa gaara mul'ataa irraa dhufe. Hojii poolisummaatiif gamana dhufe. Waggaa gamana dhufnu wabootu asii waan inni wadaa uummata daraa maal jechaa keessatti nu gorsaa turan. Waboo uummata darartuu sin agarre. Maaliif waboon uummata darartuu sin agarre yeroo ammaa kana kunoo akkuma isin ilaaltanii agartan kanatti dhukaasni irrattis banamee ture injifachuus hin dandeenye keessaa baanee akka bittinnoofnetti yeroo ammaa kana qabamnee harka woboo gallee rukutamnees yaalamaas jira yaala gaan nu godhamaara gara nyaataatiin gara bishaaniitiin waa baay'ee nu godhamaa jira waan ta'eef kana warri caakatti hafanis osoo garan dhuftanii odoo miidhamne odoo hin cabne harka hattanii osoo jiraatanii gaarii jechuun natti barbaade.